Asa Oromoo kafaa ofii abaa'oon godhaa jiranirraayis ni dubbanna. Filannoon bara kanaa filannoo eenyuti? Eenyuti filannoo geggeesse? Oromoon filannoo kanarratti hirmaatee jira. Burtukaan miidhagsaa waa'ee filannoo irratti maal jette? Filannoon baranaa milkaa'ee jira. Xaqlay ministeriin Abiyyiin Ahmad waa'ee filannoo irratti maal jedhe? Paartiilee siyaasaa dorgomtoota paartileetiin deebii maal jedhu kenne? Kanaan wal qabachuudhaan qondaalli PP beekamaan ka qabsoon isaa Oromoo qofa irratti ta'e, ka gootummaan isaa Oromoo irratti qofa ta'e, ka jegnummaan isaa Oromoo irratti qofa ta'e, ka jabummaan isaa Oromoo irratti qofa ta'e, adde Taayyee Danda'a. Taayyeen jechuudha maal jechuudhaan fuula Facebook isaanii irratti barreessan. Kanarraa isin dubbannu. Kanaaf dhiirri ka ofii weerartu ka ambaa weerarti. Jegni ka ofii weeraru ka ambaa weerara. Gadheen ammoo obboleessaaf obboleettii nyaatti. Galtuun abbaaf ilma ofii nyaatti. Oppodiyoon dandeettiin isii warra Oromoo irratti malee saba biraa irratti dandeettiin qabdu. Kanaaf isa dhumaa irratti haasaa Taayyeen Danda'aa Jaal Daawud Ibsaa irratti barreesse. Mootummaa ce'umsaa irratti barreesse deebii. Gabaabduu isii isa dhumaa irratti qondaala PP ka dandeettiin isaa Oromoo biran tarre, ka jabummaan isaa Oromoo biran tarre, ka qabsoon isaa hayyoota Oromoo biran tarre, ka cuukkoo fi cokoo malee waan biraa barreessuun beeyne isa kanarraa isin dubbanna. Kanatti aansuudhaan ammoo waraanni mootummaa kumaatamaan booji'ame Tigraay keessatti addabaabaayii irratti baasuudhaan waraanni Tigraay gara Maqalee fiduudhaan ummanni Tigraay gammachuu isaa ibsachuudhaan Abiyyi leebaa jechuudhaan waraana mootummaa kophee qullaa fooxaa qullaa magaalaa Tigraay keessa oofanii diqqaa guddaan itti kolfee mootummoonni addunyaa itti kolfite. Ameerikaan waggaa 20 ol Afgaanistaan keessa turte. Waraanni isii nam tokko booji'ameen beeku. Waraanni Xaqlay Ministeerii Abiyyi Ahmad, muummee ministeeraa, kantiibaa, wucci guddaa ministeerii mootummaa naannolee, ajajaa waraanaa ka ture Abiyyi Ahmad maaltu jira? Waraanni isaa kumaatamaan booji'amee waan dubbatuu fi waan jedhu walii wallaale. Qaanii caalu. Waan nama yaaddessu, waan namatti dhagaamudha. Kanaan wal qabsiifnee isa kanarraa isinii dubbannaa eessaa haa jammarru? Sheer godhaa. Sheeriin isin hafaa. Dubbi jabduu isinii haasa'uu deemnaa. Sheer gochuun keessanis isinitti haa jabaatu. Jalqaba irratti jaarsummaa Abiyyiin Ahmad gaafateef. Abiyyiin Ahmad jalqabuma irratti jaarsummaa maaliif gaafate ka jedhuuf mo'atamee gaafate. Akka tarkaanfii yookaan ejjannoo Profeesar Ahmad Cululleetitti paartiin Biltsiginnaa mo'atamee jennaan araara gaafate. Tokko kana. Lammaffaa irratti araarri kuni araara akkamii ta'uu qaba? Araarri mootummaan Itoophiyaa gaafate kuni araara akkamii ta'uu qaba? Tokko kana. Asirratti Oromoon gaheen isaa araara kana keessatti maali? Gaheen Oromoo araara kana keessatti maali? Tokko. Abiyyiin Ahmad ummata Tigraay wajjin nagaya buusuudhaa fi araara buusuudhaaf qophoodha jedhee jira. Xayyib qophoodha. Addunyaan Abiyyi Ahmad dhiittaa mirga namoomaa ummata inni kumaatamaan rashshane, ka kumaatamaan gudeedame, ka kumaatamaan harki irraa murame, qabeenya kumaatamaan barbadaa'e kana hundas kaasaa kabalchiisuun hin oolu. Haa ta'u Abiyyiin Ahmad waan dalage hundaa irraanfate fakkaata. Ummata ajjeese irraanfate fakkaata. Ummata rashshane irraanfate fakkaata. Qabeenya barbadeesse irraanfate fakkaata. Hin irraanfatamne. Hundi isaa akkasumas lafa jiraaf. Tokko kana walumaa galatti araara kana ummanni Oromoos diduun qabu, ummanni Tigraayis diduun qabu. Kun ejjannoo kooti. Araara amma dhufe kana ummanni Tigraayis diduun qabu, ummanni Oromoos diduun qabu. Ummanni Oromoo yogguu jennu paartileen siyaasaa Oromoo ummanni keenya ummanni diyaaspooraa qabatee warri Oromoo ta'e araara kana fudhachuu qaba. Araara kana akkamitti fudhanna? Akka Oromoo tokkotti akka ilaalcha kiyyaatitti ummanni Tigraayis araara kana fudhachuudha qaba. Marii godhuudha qaba. Araarri kun araara akkamii ta'uudha qaba? Jalqaba irratti araarri kun waa afur hujirra yoo oole qofa hujirra ooluu qaba. Waa afur hujirra yoo oole qofa araarri kun hujirra ooluu qaba. Tokko warroota yakka duguuggaa sanyii Oromiyaa fi naannoo Tigraay keessatti raawwate seeratti akka dhiyaatu. Tokko. Lammaffaa hidhamtoonni siyaasaa paartileen Oromoo dargaggeessaa qarree fi qarreen Oromoo hundi yoo hiikaman. Lama. Xaqlaay ministeriin biyyattii Abiyyi Ahmad ufiin jedhee waamuu kantiibaan
ajajaa waraanaa iddoo maratti aangoo ka qabu Abiy Ahmad yoo aangoo gadhiise ammas deebisee waraanni naannoo Amaaraa keessa jiru akka Tigraayitti jechuudha. Waraanni naannoo Amaaraa keessa jiru guutumaan guututti Walqaayit Dagadee jedhee dachii Tigraay ka qabate. Waraanni kun hundi yoo naannoo Tigraay gadi dhiisee ba'e, yoo Abiyyiin Ahmad aangoo irraa bu'e, yoo warri yakki dalage seeratti dhiyaate, yoo hidhamtoonni siyaasaa hundi hiikaman araarriin bu'a. Araarriin godhama. Osoo Abiyyiin Ahmad aangoo irra jiru, osoo waraanni mootummaa Tigraay qabatee jiru, osoo hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa keessa jiran, osoo qarree fi qeerroon mana hidhaa keessa jiran, daqiiqaa takkaaf, sakandii takkaaf, ruubii daqiiqaatiif, nuusii daqiiqaatiif Abiy Ahmad gaa diriidir asfallige. Sakandii takkaaf. Haga libsuu ija keetii kanaaf jechuudha. Oromoo har'a waa takka sitti himuu dhufe. Wanta akka jala sararee sitti himuu dhufe. Dhageeffadhu dubbiin tuni daa'ima caalti. Mo'an mallaqaan bitatteen arganne har'a siif himaa dhageeffadhu. Rabbiin kuni beekumsa namaa kana wal adda kenna. Dandeettiin namaa wal adda. Haasofni namaa wal adda. Dhageettiin namaa wal adda. Ilaalchi ittiin namni yaadu wal adda. Na dhageeffadhu siifan himaa. Na dhageeffadhu siifan himaa. Oromoon lama nyaatamnu, sadi nyaatamnu, afuri nyaatamu. Gabrummaa jalatti hafnee cabnee cabna malee sakandii takkaaf diriddiriin nu barbaachisu. Abiy Ahmad waliin. Ummanni Tigraay ammoo maaliif waan kana pilaanii kana kaa'ee beeytanii? Sababiin Abiy Ahmad jaarsummaa gaafateef maali? Jalqaba yoo kana beeyne qofa Abiy Ahmad diraamaa isaa harkaa fashaleessuu dandeenya. Abiy Ahmad araara maaliif gaafate? Kantiibaan magaalaa Tigraay, mootummaan naannoo Tigraay ka inni muude marii godhi jennaan marii isaa ajaja isaa fudhateetiniin Abiyyiin marii godhee waan jedhu jira. Garuu wanti kun hagam dhugaadha isa jedhuudhaaf. Ani siif hima jalqaba irratti Abiy Ahmad sababiin Abiy Ahmad araara na barbaachisa jedheef maali? Dhageeffadhu siif hima. Parsantii dhibbaan dhibbatti itti amana waan siin jechuu jedhu kana. Na dhagaysiifan hima. Abiy Ahmad sababni inni araara barbaadeef maali? Tokko dippiloomaasii. Lama waraana isaa Tigraay keessatti booji'amee dhumaa jiru kana waan argeef. Carraa biraa dhabe. Hinjifachuu dadhabe. Hin hinjifatame. Isa bichaa miti. Maal godhuu barbaada? Filannoo inni dheengadda godhe korojoon marti qullaadha. Oromooti ya Rabbiin umrii keessan isin haa dheeressu. Oromoo jechuun saba gaafa xiiqiiti. Nam tokko maqaa Abiy Ahmad dhahee namni korojoo takka filate hin jiru. Burtukaan miidhagsaa waan ibsitu wallaalte. Waan ibsitu wallaaltee mataa waliin galabbatamee waan gootu wallaaltee callistee taa'aa jirti. Oromiyaa keessatti Abiyyiin kophaa isaa dorgome. Nam tokko waraqarratti biltsiginnaa filatee hin beeku. Nam tokko biltsiginnaa hin filanne. Nam tokko jara hin filanne. Waraqaan marti korojoon marti qullaadha. Oromoo jechuun saba akkanaati. Oromoo jechuun saba gaafa xiiqiiti. Oromoo jechuun uummata kana saba akkanaa kanarraa Rabbiin isin baase yaa Oromoo. Waan ittiin bilisoomtanillee itti walii gallee jirra. Isa dhumaa irratti isinii dubbadhasan. Sheer godhaa waan ajaa'ibaati dubbiin irra. Dubbiin dubbii ajaa'ibaati irra nama baay'ee saamee isiniif hima ajaa'iba. Keessattuu namni qulqulluun Oromoon qulqulluun Oromoon caacutiin bakka takkatti yaate Oromoo caacutii bakka takka yaate san jaamsuudhaaf Oromoon qulqulluun dhiyaadhu haasaa kana dhageeffadhu yooyyaa babbaaroo jenne dhageeffadhu seeni. Abiy Ahmad araara ka gaafateef jaarsummaa ka gaafateef maal jedhe beektu? Awurooppaa na dhaqqabi, Ameerikaa na dhaqqabi, wucci guddaa Faransaa akkas jedhe, ebaluun akkas jedhe, mootummaan Chaayinaa akkas jedhe, imbaasaaddarri ebaluu akkas jette, haati ebaluu akkas jette, jaartiin ebaluu akkas jette, amma kanatti deebi'eeka laalime. Wayita kaleessa ati kootu jettuun shiftaa wajjin mari'adhu durrii eega xuut nakaashii gaa jedha. Har'a hoo bakkee sadii siite dubbiin dhageeffadhu siima. Mee har'arraa kaase Oromoo Abiy Ahmadiif waggaa sadi qofa kenniif. Waggaa sadi. Dippiloomatii isaa akkanuma harka ajjeesi. Itoophiyaan birrii takka alarraa hin argatin Ameerikarraa, Awuroopparraa, biyya kamiirraayyuu jalaan galin, takandii takka ittiin kennin, iriftii ittiin kennin, uf duuba jalaan deebi'in, lola haa dhaabuu baatu itti dhiisi. Waan Abiy Ahmad baatii dhuftu keessa bara dhufu, barana osoo hin taane bara itti aanu, Rabbii kiyya akka kadhe Abiy dhiisi. Qondaalli mootummaa takka magaalaa san keessatti mindaa namaa kafaluu danda'uu dhiisi. Qotee bulaa irraa qamadii saamee, buna saamee, garbuu saamee, qotee bulaan gadi yaa'ee akkanatti Abiy Ahmad harruut godha akka ummanni Tigraay waraana isaa nyaate kana agarte. Akka ummanni Tigraay waraana isaa ilkaanii dhalanshe. Ummanni Tigraayin dhalanshe bara poolisii isaa. Hanyi godhee kutate bara.
waraana abiyyiin achi ergu godhee bar ummanni Tigraay ila ilkaanii nyaatee bar jegnoonni wallaahi laziim waattu sirba Tigree banadhu caffarina godhee iyyuu nda'u haa ta'u amma immoo kabilisoome Oromoo osoo hin taane Tigraay ani garuu caffaruu nan barbaachisu akka gammachuu ummata saniitiif akka gootummaa ummata saniitiif sila kamaa caffaruu bar hin caffaru garuu gaafa jalmarroon fa'aa akkas goote caffara anaa miti kabilisoome waan ta'eef saba Tigraay kanarratti dhageeffadhu siif hima Abiyyi Ahmad sakandii takkaaf diriddiriin godhin haa itti fufu lola Awurooppaa fi Ameerikaan akkanumatti haa qabdu jarana Itoophiyaa jechuun biyya liqaan addunyaa matarra koree galmee gurraacha keessa galmooftee teette ta'uu hin dagatina tokko jedhi Abiyyiin meeshaa Faransarraa fudhachuu deema meeshaa Ruusiyarraa fudhachuu deema meeshaa Turkirraa fudhachuu deema meeshaa Chaayinarraa fudhachuu deema wallaahi saantibii ittiin fudhatu hin qabu isiniif himaan saantibii ittiin liqaa meeshaa fudhatu hin qabu san qofaa miti addunyaan nama jabaa jaalatti jabaa yoo inni ta'e waliin dhaabatti qullaa maal itti godhan qullatti namni ajamu jiru bara Abiyyiin gaafa inni kaleessa akka gaarii jiru addunyaan wajji dhaabate har'a addunyaan takkatti hin mil'attu Ruusiyaan isa mil'attu Chaayinaan isa mil'attu dhiisimee itti tokko kana amma inni araara maaliif godhe araara kana ummanni Tigraay hin fudhatu ummanni Oromoo hin fudhatu jidduu kana keessatti akka nama araara gaafatu godhe akka nama nagaa buusuu godhe mallaqa Awurooppaa doolaara yuuroo biyyoota gamtaa Awurooppaa ta Ameerikaa baankii addunyaa irraa mallaqa shaqqaluu barbaada argitee dubbii isa birrii shaqqaluuf deema beeka biyyi nam rakkatee qullatti hafee jennaan Awurooppaa na dhaqqa bijaa jira Ameerikaa na dhaqqa bijaa jira garuu addunyaan ammoo gowwaa akka isaatii miti addunyaan gowwaa akka isaatii miti inni bar biyya bulchuu kana jarana Abiyyi nama gizee aaree waan fedhe dalagee gizee gammade waan fedhe dalagu itti fakkaata akkasii bulchaa jira bara biyyi yeroo itti dhagaamee aaru waa fedhe balleessa yeroo mirqaana qabu ammoo uma biraa hojjeta biyyi akkasii bulchuun hin danda'amu yeroo miizaa jakeetii waan fedhe goote yeroo aariinsi jirtu waa balleessite yeroo gammachuu qabdu waan fedhe godhuu hin dandeessu wanni akkasii jiru hin jiru Umar al-Bashiirarra mootummoota addunyaatiif kennamuudhaaf nama 5 guyyaa eeggata isinii galee wanni Abiyyiin amma araara kana fideef birrii kadhachuu deemaa jira Awuroopparraa birrii kadhatu hedha Ameerikarraa birrii kadhatu hedha baankii addunyaa birrii kadhachuu hedha birrii isaa kana fashaleessuudhaaf akka inni saantibii kana hin arganne godhuudhaaf maali araara kana fudhachuu qaba Tigraayis Oromoonis fudhachuu qaba fudhatee hoo maal godhuu qaba pilaanii jala gadi kaa'uu qaba tokko ummanni Tigraay Abiyyiin aangorraa bu'uu qaba araarri godhamuudhaaf osoo Abiyyiin aangorra jiru araarri bu'uu takka illee hin jiru osoo Abiyyiin Ahmad achi aangorra taa'u ummanni biyya san keessa diriddirii wanni jedhamus hin barbaachisu namni siyaasni isinii galee dubbiin jiru kanuma Abiyyiin achi jiraannaan wanni araaraminiif hin jiru araarri bu'uu danda'us hin jiru Oromoo birattis Tigraay birattis araarri bu'uu takka illee hin jiru akkamitti bu'u araarri osoo Abiyyiin achi jiru maaltu araarsa akkamitti araaraman Abiyyitti seera dhiyaata olaantummaan seeraa kabajamee Abiyyiin seera dhiyaachuu hin danda'a kanaafuyyuu araarri godhamuu ka danda'u jalqabumaayyuu Abiyyiidha mayyoo aangoo gadhiise qofa shuuf dhugaan jirtu tana fudhadhu liqimsi lammata ammoo yakkamtoota akka Abiyyi Ahmad waliin warroota nama ajjeesuu keessatti hirmaatan ummata gudeeduu keessatti hirmaatan hundi isaa olaantummaa seeraatiin seeratti dhiyaachuudha qaban diriddirii jechuun kana araara jechuun kana bakka kun hin taanetti Abiyyi Ahmad masaraa mootummaa keessa taa'ee araara wanni jedhu hin dalagu hin jiru araarri wayitu abadan tasumallee yaadamuu jiru kun tokko kana pilaaniin biraa immoo kana eenyutu kaa'uu qaba beektanii gamtaan Awurooppaa irra uummata Tigraay gaafataa jira Oromoos ni gaafatan paartileen siyaasaa Oromoo jegnoonni teenna gootonni teenna warri du'aaf bakka hin qabne warri kondominiyeeniif bakka qabne warri garaaf bakka hin qabne warri kaleessatti cichitee Oromoodhaaf wareegame jettee lubbuu kee qabsiiftee taa'aa jirtu gaafiin ati gaafattu kanuma tokko Oromoon hidhaa jiru tokkocha osoo mana hidhaatitti nafin hiikamuudha qaba hayyoota teennarraa kaasee wareegamtoota nurraa wareegaman hunda godhuu qaba kanarraanu ammoo waraanni adda bilisummaa Oromoo tokkochi jaarsummaa keessa galuu hin qabu tokkochi woboon takka jaalmarroon gara jaarsummaatitti safara jaarsummaa ga'uu qabu abadan haga Oromiyaa waan barbaaddu argattetti dubbiin jaalmarroo bakkuma kaleessaa san jirti jaalmarroon biraatti dabalamuudha qaba malee jaalmarroon araara kana keessatti hin galmaa'u quba qabaadhu gaafa Daawud waa argate gaafa Maraaraan waa argate gaafa hidhamtoonni mana hidhaa keessa jiran waa argatan gaafuma san uyyuu waraanni adda bilisummaa Oromoo tokkochi bakka jiru irraa socho'uu hin qabu tokkochi ganaadha waan ta'eef dubbiin ammallee
quba qabadha dubbiin ganaadha waan ta'eef wanti xiqqoo takka illee jiru kanaafuyyuu ammallee wanti tokko isa dhumaa irratti warra akka Lammaa Magarsaa warroota akka Xeebaa Huseen warroota cal'ise kanneen nutti as baasanii ittiin isin gowwoomsuudhaaf gaafa dubbiin itti jabaatte yoo ka obbodiyoon dalaytu taate abadan Oromoo walii galee diduu qaba abadan hin fudhan akkanatti nutti haafu gabrummaadhaan jiraanna akkanumatti sinii galaami Oromoo akkanumatti gabrummaadhaan jiraanna malee hin fudhannu kaleessallee Lammaan Magarsaa nun bilisoomsine tiim Lammaadha jedhee gabrummaa caaltu fuudhee sirna Amaaraa jala nu jiise har'a booda abbaa feene namannu abbama feene qabsoo keenya finiisuudha qabna waan ummanni Tigraay dalage argite tokko kana kanaafi Abiyyiin Ahmad Birrii kadhachuudhaaf kana godhe quba qabaadhaa Oromoo hayyoonni Oromoo waan kanarraa dubbadhaa Abiyyiin liqii addunyaarraa kadhachuudhaaf araara jedhe sababiin isaa ummata Tigraaytu dubbii dide ummata Oromootu dubbii dide Wabootu dubbii dide paartii kana dubbii dide jedhee addunyaa ofitti harkisuu yaalaa jira amma laalime dippiloomaasii akka malee jiraachuun akka hin danda'amne arge dippiloomaasii malee socho'uun akka hin danda'amne arge dippiloomaasii malee akkana jechuun akka hin danda'amne arge amma ammoo tooftaa kanaan dhiibbaa Tigraay irra kaa'ee birrii kadhachuu deemaa jira hayyoonni Oromoo warroonni miidiyaa garagaraa irra dhiyaatan waan Abiyyiin pilaanii inni baase kana hatattamaan dura deemtanii jaamsuudha qabdan dura deemtanii addunyaadhaaf ibsa godhuudha qabdan Abiyyi yakkamaadha sirri itti gaafatama yakka dalage jalaan bahu sanumattuuyyuu inni wanni araara kana godheef poolisii isaa akkasii booji'amu sun ittiin dhagahamu barisa kennaa miti jedhaa jiran isaa waraanni sun eega keessaan hin ta'in waraana Tigraay yaa jennu ta'ib waraana Tigraay eega ta'e waraana Tigraay isin fidne hin jenne eessaa bahe tokko kanaafi jalqabumaayyuu Abiyyiin araara kakaaseef kaaznaan isaa keessa homaa hin jiran waraana irratti birrii meeqa baase waraana Shaabiyaa qofa Maqalee keessaa baasuudhaaf addunyaan kokkee qabdee jennaan birrii meeqa siyaasii kaasaa kafaleeti waraanni amma xiqqoo isii magaalaa keessaa bahe beeytu mallaqa isaa ban qabne birriin qullamatti harkaa bahe amma booda waan poolisiin leenjisuun qabu hattan uffata reenjarii poolisii waan ittiin bituun qabu namichi birritu harkaa caame malee Abiyyiin Ahmad nama nagaya yaadee ummata Tigraay gadhiisee bahee miti haga poolisiin tokkocha futti namichi ittumachi erga amma dheengadda Finfinneetti eebbiseemi sanillee achuma oofa yoo sun booji'amellee kabiraa milishaa kana gurra qabee birrii dhibbasii kenna je'anii leenjiseetu maxxachi erga malee waan dhaabbatuu miti namichi wanni isa laaffise kaaznaa isaattuu isa laaffise birriin Awuroopaaf Ameerikaan akka bishaanii itti dhangalaasaa turte itti mul'attee jirti kaasaa siyaasaaf warqiitii kafalee waraana Shaabiyaa fuudheetinii wayita daangattachisiisu kaaznaan isaa zeeruma ta'e ambaasaadar Diinaa Muftiitii wanti kafalamu dhabamuudhaaf deema Taayyee danda'aatii wanni kafalamu dhabamuudhaaf deema warra birriidhaan haasa'u jechuu warra birriidhaan haasa'u ka waa'ee sabummaa hin beeyne ka waa'ee ummata Itoophiyaa hin beeyne ka ummanni Itoophiyaa maal barbaadaa hin beeyne ummanni kun maal yaadaa warra hin beeyne kana waan kafalu dhabee jira amma poolisiidhaaf ammoo uffata reenjarii waan ittiin jijjiiruu dhabuudhaaf deemaa jechuu kanaaf wanni inni araara jedhee amma dubbii araaraa kana kaaseef ummata Tigraay nagaa yaadee akka jedhu san ummanni Tigraay haa qotatuufi miti haa facaafamuutii miti dubbiin ani isiniin jedhu qullaa deebi'e birrii liqeeffachuudhaaf deema meelaala qobboo hunee jirraa nu dhaqqaba maaloo maa addunyaa maa nutti turtana ganumaayyuu nutti lashin jedhina maaloo nu dhaqqaba dafa nu araarsa maaliif birrii kadhachuu deema jarana isiniin galu taaktikiin birriidhaaf deema inni araarri Abiyyiin Ahmad yakkamaa wajjin araarri hin jiru jarana dhugaa rabbii isinitti maan mootummaa ce'umsaa Itoophiyaa yoo hin dhaabanne araarri takka illee hin jiru abadan isiniin galee wanti araara buusuu danda'u gaafa mootummaan ce'umsaa dhufe qofa dhugaa jirtu dubbadhaa ummata keenya mootummaan ce'umsaa yoo hin dhufin araaraaf jedhamee wanti Tigraayis taa'u hin jiru wanti Oromoonis taa'uuf hin jiru Oromoon ammoo yoo taa'ellee warra magaalaa Finfinnee jiru akka Daawud Ibsaa akka Profeesar Maraaraa Guddinaati malee dargaggeessi Oromoo qeerroof qarreen waraanni adda bilisummaa Oromoo sakandii takkaaf jaarsummaan taa'u sakandii takkaaf jaarsummaan nun bilisoomsitu warri Finfinnee nagaa qaba jaarsummaa dubbatu nuti soba amma achi warra akkasii kijiba kana ummata waa takka hin beeyne ummata dhiiga namaa dhugeetumaan jaarsummaan hin joodhama bakka kamittu loltee isa dhumaa irratti dubbii qawween hin fixu jaarsummaa maan fixa kun sirriidha waan fudhatama qabu garuu waan nama jedhe kana godhama Abiyyiin Ahmad aangoo gadhiisee mootummaa ce'umsaa hin kaaya akka Hayilemaariyaam Dassaaleenyi godhe san Hayilemaariyaam Dassaaleenyi an biyya tanan kuffisu mootummaa ce'umsaa haa dhaabbatu jedhee Abiyyi Ahmaditti aangoo kenne
Har'a Abiyyiin Ahmad san gochuu danda'a. Hin godha akkas. Ka godhuu fi kan goone ammoo lafa kaayaniitiin itti argisiisuu jechuudha. Mootummaan ce'umsaa dhaabbachuudha qaba. Hidhamtoonni siyaasaa mataa miilaan hiikamuudha qabu. Achi booda namni kamuu waan barbaadu gaafatee gaafa wanti uummanni barti barbaadu hujirra oole achi booda jaarsummaan kaasaan qabeenya Tigraay ka barbadaa'e ajjeechaa Oromoo irra ga'e nama kumaatamaan dhume kuni marti ilaalamee achi booda mootummaan ce'umsaa kaamuudha malee achuma taa'anii tumaan akkuma barbaadan nama ajjeesanii araara goona akkas jedhu eessa Itoophiyaa keessatti kuni taarikumallee hin jiru malee hin jiru waan akkasiin dalagu jiran. Aguma feete nama xaraydee lafarraa aguma feete fixxee rashamtee butuchitee balleessitee araara jaarsummaa jetta. Jalqaba jaarsummaa jechuudhaaf mootummaan ce'umsaa kaayamuudha qaba jiran. Abiyyiin Ahmad ufuma isaatii jechuudha. Ufuma isaatii. Akkuma ofii isaatii ka'ee jaarsummaa godha jedhee jaarsummaa maqaa dha'e kana mootummaan ce'umsaa kaayamuudha qaba. Marii biyyoolessaa goona jedhee afaan isaatii waan kana dubbatee godhuudha qaba. Yoo dhuguma akka jedhu san Itoophiyaa jaalate. Yoo dhuguma akka jedhu san biyya Itoophiyaa san jaalate. Ofii isaatii waan kana godhuudha qaba. Mootummaan ce'umsaa kaayamuu qaba. Gaafa kana booda Tigraay keessatti illee nageenyi bu'uu danda'a. Achi booda biyyi sunillee xiqqoo isillee tasgabbaa'uu dandeessi. Nageenyi biyya san keessatti kaleessa illee hin dhufu amma booda. Abiyyiin Ahmad bara 2018 gaafa dhufu nama nagayaa wayii ta'ee dhufe. Har'a booda ammoo wanti dhufullee hin jiru. Walumaa galatti akkaataa Itoophiyaan itti ijaaramte Abiyyiin nutti argisiisee jira. Wannummaan araara jedhamu hin jiru. Uummanni Tigraay kaleessa illee qophoo qaba. Har'as qophoo qaba. Oromoonoo mootummaa ce'umsaa dhaabannaa mee amma asirratti walumaa galatti araarri ka godhamuu qabu mootummaan ce'umsaa yoo kaayame qofa yakkamtoonni yoo seera dhiyaatan qofa waraanni mootummaatii fi waraanni liyyuu hayliin amaaraa Tigraay yoo gadhiisee baheen alatti addunyaalleen jaarsummaa ishin jettu uummanni Tigraay isin fudhatu. Abiyyiin Ahmadis kanan beeka. Tanaan alatti akka dubbiin hin taane inni ammoo wanni inni godheef birrii barbaacha Awurooppaa irraa birrii kadhachuu Ameerikaa irraa birrii kadhachuudhaaf addunyaa sobuudhaaf godhe malee garaa isaa irraa onnee isaa irraa araara yaadeetii miti. Garuu waraanni isaa harkaa cabee jira. Waraanni kumaatamaan harkaa booji'amee jira. Waraanni isaa kumaatamaan harkaa booji'amee jira. Kana garuu ni nama waraanaaf yaadullee natti hin fakkaatu. Walumaa galatti araarri ka godhamuu danda'amu wanti kun yoo ta'e qofa. Oromiyaa keessatti ammoo haga paartileen siyaasaa hundi hiikamanitti. Hidhamtoonni siyaasaa haga hiikamanitti. Daqiiqaa takkaaf gatteenneen mari'annu Oromoon. Ejjannoon kiyya kana ejjannoon Daawud Ibsaatis kanuma. Ejjannoon Profeesar Maraaraa Guddinaatis kanuma. Nuti namni qabnu qabsaa'onni Oromoo jiran lamaanuma kana. Paartiin Oromoo jiran lamaanuma kana. Paartiin kun walitti dabalamee tokko ta'uudhaaf deema. Raayyaan ittisa biyyaa Oromoo Waboodha. Qeerroo dabalatee waraana adda bilisummaa Oromoo kana booda raayyaa ittisa biyyaa Oromooti. Raayyaa ittisa biyyaa Oromooti. Har'a irraa kaasee uummanni keenyas bira dhaabachuudha qaba. Oromoonis bira dhaabachuudha qaba. Oromoon ammoo hatattamaan mootummaa ce'umsaa paartileen siyaasaa Oromoo Profeesar Maraaraa Guddinaatii fi Jaal Daawud Ibsaa isin gaafatan kana hatattamaan hojiirra oolchuudha qabdan. Mootummaan ce'umsaa dhaabbachuudha qaba. Oromiyaan mootummaa qabaachuudha qabdi. Oromoon mootummaa qabaachuudha qaba. Indee kan bulchaa jiru bar Tamasgeen Xurunee jechuu dandeessanii bar. Tamasgeen Xuruneetu nu bulchaa jira bar. Oromoon mootummaan qabu bar. Siigalee kanaaf uummanni keenya mootummaa ce'umsaa hatattamaan dhaabachuudha qabdan. Ka isin bulchaa jiru uummata akka wanni Tamasgeen Xuruneetii fi Shimallisii wanni adda baasu takka illee hin jiru. Wannummaan Shimallisii fi Tamasgeen Xurunee adda baasu takka illee hin jiru. Kanaaf Oromoon itti cichi gizeen geettee jirti. Fakkeenya Tigraay irraa fudhadhu. Uummanni Tigraay tokkummaadhaan waraana isaa waliin dhaabatee TPLF kaleessa wal jibbanii waliin dhaabatee bilisummaa cululuuxuu tana fidee dachii isaa keessaa waraanni isaa bahee har'a isaa bajaarsummaa kadhatu mootummaan Itoophiyaa uummanni Oromoo marti argaa jirtan jechuudha. Abiyyiin Ahmad ofii isaati uummata Tigraay jaarsummaa kadhataa jira jechuudha. Isinii galee uummata keenya asirratti hatattamaan osoo taayeen danda'a ashoof osoo taayeen danda'a qalladu mootummaan ce'umsaa dhaabbatee Oromiyaan mootummaa godhattee uummanni nama isa jaalateen hoogganamuudha qaba. Oromoo kana caala sigaa dinnee jedhii ol ka'i bakka. Dinnee jedhii ol ka'i si gahee jira. Dhumate bakka
ajaja Jaal Daawud Ibsaa, ajaja Profeesar Mararaa Guddinaa kabaji. Ol ka'ii mootummaa ce'umsaa mootummaa naannoo Oromiyaa gad dhaabadhu. Wanni isin Tamasgeen Xuruneetiin bultaniif hin jiru. Shimallis Abdiisaa homa takka waa'ee Oromiyaa quban qabu. Isa ajajni gubbarraa itti gad dhufa. Ajajni gubbarraa itti gad dhufa. Maasaraa mootummaatii itti gad dhufa. Homa Tamasgeen Xurunee dalagu Shimallis Abdiisaa illee dalagaa jira. Wanni inni Oromoodhaa buuseen takka hin jiru. Wanni Oromoon argate takka hin jiru Shimallis irratti. Walumaa galatti mootummaan ce'umsaa ka qaldii takka hin qabne. Ka ashoofaan taane akka warri Feesbuukaa taayyeen jedhee barreessu sana osoo hin taane. Homa fedhe haa fidan malee. Abbaan fedhe haa hidhamu malee Oromoon tokkummaadhaan gisee kaatee harka keetiin mootummaa ce'umsaa dhaabbattu amma. Sinii galee mootummaa ce'umsaa hatattamaan dhaabbachuudha qaba uummanni Oromoo. Hatattamaan. Kanaafi keessaaf alaan uummanni keenya yaada Jaal Daawud Ibsaa dhiyeessee fi Profeesar Mararaan Guddinaa dhiyeessan matoo hin deeggarra. Zaachaan taayyee danda'atiif bakka hin qabu Oromoon. Fakkeessaa taayyee danda'atiif bakka hin qabu Oromoon. Waan kaleessa godhaniin ala wanni isaan godhaniin jiru. Du'a yoo taate namni akka Hacaaluu Hundeessaatii olitti amma booda yoo ajjeefame Oromoo gubuun jiru. Namni amma booda yoo du'e Hacaaluu Hundeessaa caala Oromoodhaaf qaalii yoo jiraatellee Oromoon nama takka gumaa isaa hin baasa amma booda diriddiriin takka hin jiru ebalu nurraa du'aa ebalutu akkas taaf amma wanni takka hin jiru. Wal balleessanii baduudhaami. Wanni taayyeen faa qopheeffatanii ka'an kanuma yoo ofiillee banne isinillee hin balleessina bareeda. Banneetumaan hayni hafte sun nagaa naa jiraattu malee wal balleessanii baduudha dubbiin jiran. Kanaaf Oromoon qophaa'uu si barbaachisa. Dargaggeessi kenna Ustaaz Kamaal irraa fakkeenya fudhattee haga yoonaatittuu nama meeqa yoo namni bosona seentan hisaaban qabdan. Namni haga yoonaa bosona seenee qabsootti jiru meeqa hisaaban qabdan. Kanaafuu jabaadhaa wanti isinirraa eegamu kanuma. Ummata gowwaa kayoo ati citaa fiddee jala qabde akka gaangeetitti citaa san arraabee citaa san nyaateetiin si jala bulu hin fudhatu Oromoon sadarkaa kanatti. Wallaalummaan akkasii hin jirtu. Zabanni keessa jirru jaarraa 21 zabana namuu waan ofii jabeeffatu keessa jirra malee zabana waan ofii darbanii waan ambaa leellisanii miti. Zabana waan ofii darbanii waan ambaa leellisanii miti. Oromoon hayyuu kee jabeeffachuudha qabda. Dhugaa uummata keetii jabeessuudha qabda. Haqa Oromoota awwaalamte baasuudha qabda. Akka cal'istanii tumaan teettanii sanitti bilisummaan dhuftu hin jirtu. Bilisummaan ka dhuftu akkuma Tigraay goote kanatti. Akkuma manni Tigraay godhe kanatti. Akkuma manni Tigraay dalage kanatti bilisummaan ka dhuftu karaa kana qofaan. Sini galee walumaa galatti kanuma wanni jiru. Mootummaa ce'umsaa dhibbaan dhibbatti deeggarra hatattamaan dhaabbachuudha qaba. Hatattamaan sanumaayyuu dheeressuun hin barbaachisu. Jaarsummaa maalii Abiyyiin haasa'u nu keessa hin jiru. Quballeen qabu Oromoon. Quballeen qabu. Nuti gaafa akka namaatitti namni namummaa keenya beekee ayisii qeebalu nuun jedhe waa'ee jaarsummaa dubbanna. Oromoon maalummaa kee itti argisiisuudha qabda. Maalummaa kee itti argisiisuudha qabda. Kanaafi mootummaa ce'umsaa paartileen siyaasaa Oromoo jedhaa jiran dhibbaan dhibbattiin deeggarraa. Mootummaan ce'umsaa hatattamaan dhaabbachuudha qaba. Oromiyaan mootummaa qabaachuudha qabdi. Mootummaa ittiin bultu qabaachuudha qabdi. Kanuma isiniin jechuu barbaadne uummanni keenya nama isiniin hoogganu tokko qabaachuudha qabdan. Paartileen siyaasaallee sodaa dhiisan uummanni Oromoo kunis sodaa dhiisi. Tigraay irraa baradhu. Tigraay irraa baradhu. Wa alaykum assalaam. Welcome ustaaz. Baga nagaan dhuftan Abuu Musaaf. Kanuma wanni isiniin jennu ustaaza keenya ustaaz Kamaal Heboo onnee teenna quutuu nu qabbaneesse Oromoo fallisi baasu takkattiin san qofa. Taayyee waliin gattaa'ee mari'adhaa. Taayyeen kana barreesse Abiyyiin akkas jedhee Shimallis akkas jedhee wallaahi qubaayyuun qabnu amma irraanfadha. Ani siin jedha Oromoo lubbuun qaaliidha. Hayyuun keessa wanni isin Jawaar jaala jaalattan jira. Wanni isin Baqqalaa caala jaalattan jira. Wanni isin Daawud Ibsaa caala jaalattan jira. Wanni isin hayyoota keessan hayyoota Oromoo kana caala jaalattan jira. Hin jiru. Kanaafuu fallisi baasu maali? Gumaa Jawaar dhiittee warra akka taayyee danda'a kanarraa baasuudhaaf akka ustaaz Kamaal Heboo ani dhiira dubartii miti jechuu sirra jira. Ani dhiira dubartii miti jechuu sirra jira. Yoo dhiirri dargaggeessi Oromiyaa keessaa dhabame dubartoonni gabbayaa hidhadhaa jennee dubartoota labsina. Dubartoota waamna amma booda. Dargaggeessi yoo dhabame dubartii waamna. Carraa isa dhumaa irratti. Shamarran Oromiyaa gadi bayaa hidhadhaa jenna isa dhumaa irratti. Qeerroof qarree kadhannee yoo dadhabne dubartoota tarra. Dubartoota kadhannee yoo dadhabne haawwoletti tarra. Shamarran qacalee jechuudha dardarran. Kanaafi qeerroo fi qarreen dhiiga Jawaar baasuuf, dhiiga Hacaaluu baasuuf,
hayyoota kana warroonni akka taayee danda'a mana hidhaa keessa kaayanii maqaleetti waraanni isaanii biqiltuu Abiyyi dhaaba maqalee akkuma butuchitaniin deebisaa ijaaraa jeeni uummanni Tigraay magaalaa keessa oofee poolisii Abiyyi Ahmad ishaaraa magariisa lafa dhaabi isintuu diige deebisaa ijaaraa jedhaniini maqalee keessa oofanii biqiltuu dhaabaa jira waraanni Abiyyi Ahmad magaalaa Tigraay qulqulleessaa jira waraanni Abiyyi Ahmad isaan ammoo onneen isaanii jabummaan isaanii hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa jiran jaal Daawud Ibsaa uguramee mana keessa taa'u irratti dhiirummaadha taayee jegnaano taayee jegnaa lamaan laay ya Jawaar laay Daawud laay Profeesar Mararaa Guddinaa laay inda taayee jegnaa የለም በለው ጀግና ታየ ደንዳ በቃ ኦሮሞ ላይ በለው እንደሱ የለም በቃ እን ጎቱማን ኢሳ ቀበኒ ቀባ ገነዲሳ ጅራ በር ተከቱ በቃ ነሞምነቲ ቀቡ ሚሬ harka jaraa hidhee mana hidhaa keessa ol kaa'ee mire bakka fardi hin jirretti harree maan garmaaman jedhanii mire akkas taane jedhan hi'i jechuu sirra jira hi'i gizee jettu sirra jira Oromoo ummanni Tigraay akkuma isin sabatti ilaaltan san sila waraana kana mulu akkamitti booji'e ummanni Tigraay sila waraana kana mulu dhiiga isaatiin bar dhiiga lafarra lolaaseeti bar dhiini akka galaana akka malkaatti dhangala'ee yaa'eeti bar jaabanii Adam Oromoo ati cal'isteetuma ciiftee bilisummaa barbaadda buutteetuma bilisummaa barbaadda imimmaanuma gannayte jetteetumaan bilisummaan manuma si oseenti laali warra dhiiga ofii gajjiise warra dubartiin isaa duute warra ilmi isaa du'e warra hayyuun isaa du'e warra dhiini lafa lola'e bilaashatti nafu bar dhiini kee dhangala'ee nafu bar rabbitu kubbaasiitumsaa bar ati Jawaariif jecha Hacaaluuf jecha Baqqalaaf jecha waan feete yoo taate rabbi siitumsa haqarra du'aa jirta shahiideedhaati boleesso shahiideedha waan keetiif namni du'e shahiideedhaati de harramee taayyeen danda'a afaan kamiin Daawud Ibsaa qeeqa wayita waraanni isaa maqalee keessa karaa qulqulleessu wayita poolisiin isaan biyya bulchine jedhanii akka nama biyya bulchuu danda'u jaakkeetti qofa ibarat OBN bulchaa jirtaniisi OBN ma bakka bulcha OBN bulchaa jirti baro podiyoon jedhan OBN namni biyya bulchu tokko saalaaf hayyuu isaa kamanidhaa jiru waan jedhu taayyee danda'a hin saalfatu mee laalaa jaran rabbii jedha waraanni isaa maqalee keessatti hiriirri asii ka'ee gara dhaqa ummanni Tigraay itti ashoofa gadi yaasanii karaa qulqulleessisan poolisii kana maqalee seensisanii magaalaa qulqulleessaa jira waraanni taayyeenoo Daawud irratti dhaadata Jawaar mana hidhaa jirutti dhaadata argite Profeesar Mararaa Guddinaatitti dhaadata amma kana waliin jiraachuudhaaf Oromoo callisee ta'a kana waliin nama taatee jiraachuudhaaf marii taayyee danda'a waliin gootee jaarsummaadhaan taayyee waliin mari'achuudhaaf teetta dhiirri akka keetii gadi bayee hidhatee jira kamaal heboo irraa fudhadhu gadi bayi yoo jaalmarroo hin beekin ustaaza kana kakaleessa si waliin ture laali argite raayyaa ittisa biyyaa ka jedhan kamarra maqalee keessa agartan sanii bar namuma akka keetiiti bar reenjarii uffannaa waan biraa seete namuma akka keetiiti ati sarra yoo uffata poolisaa uffattee leenjii fudhatte rasaasa dha'uu yoo dandeesse bakka jegnaan waa wataddar dhumate wanni biraan jiru bar birqi yallamu yaa jamaa raayyaa ittisa biyyaa yoo isiniin jaanii isinitti akaabbada waan guddaa wayii seetanii argitan kunoo karaa xaragaa jira bar maqalee keessatti maali uffatuma reenjarii itti godhanii leenjisaniituma si gabbaasan namuma akka siiji sagalee dhalate sibiilaa miti dhagaa miti nama laal ustaaz Kamaal Kaleessa manzuumaa baasa nama nagayaa qotee bulaadha har'a qabsaa'aa Oromooti hidhatee bosona seenee jiraa fi du'a isaallee Oromoodhaaf kennee qabsaa'utti jira ati ammoo cal jettee manuma keessa teettee boo'ichumaan imimmaanumaan walabummaa soyxa tasumallee hin dhufu kun tasum warra akka taayyee danda'a kanaaf daqiiqaa takka bakka hin kennin wallaahi billaahi yaa banii Adam sakandii ammaan jiru kanatti yoo Jawaar gabbayee fannise mootummaa nama biyya bulchu kun jettu sakandii takkaaf duuban deebiin Oromoo sakandii takkaaf xiiqii keessa galtee taayyee danda'a kana akkam godhee argadha irratti jajjabaachuu qaba malee Oromoon biyya keessa jirtu gizeen ashururuu jedhanii wassoggatan taree jira ummanni kun Oromoo irratti malee dandeettiin qaban wallaahi dhugaa isinitti hima Oromoo irratti malee dandeettiin qaban ani wanni isinii dhaamu maali beeytanii jala teettanii mana keessa teettee waan jedhiniin mana keessa teettee taayyee hin qeeqin Finfinnee teettee taayyee hin qeeqin Baalee Roobee teettee taayyee hin qeeqin magaalota Oromiyaa kutaa 11 keessa teettee taayyee hin qeeqin akka dhiiraa zinnaara kee hidhadhu dhiira yoo taate as naa bahi jeeyin itti laakka yabboo akka ilmoo dhiiraatitti itti argisiisi maaliif isii jala teettee hidhamta
Maaliif shin'aa tana jala seentee mana hidhaa seenta? Maaliif gadi galoo tana jala seentee mana akka dhiiraa hidhattee gadi baatee bosona seentee itti argisiisu sirra jira jechuudha. Sii galee kanuma wanni isin hidhaamu dargaggeessa kenna. Haga feete Jawaar jaaladhu magaalaa keessa teettee waan takka naasayin. Dhaqi gadi bayi hin barbaannu qabsoo mana keessaa har'a. Qabsoo mana keessa teettee taayee qeetu hin barbaannu. Jaboo man qabdu ati har'a. Ka sirba baastus ka waan feete jettus magaalaa Finfinnee teettee magaalaa Oromiyaa garagaraa keessa teettee mootummaa arrabsuu mootummaa radduulu ati fayyaan qabdu. Dhaqi bakka dhiirri ooltu ooli. Bakka dhiirri ooltu ooli hujii itti argisiisu obboleessoo. Argite raayyaa ittisa biyyaa jechuun Tigraayisitti argisiisee jira. Yaa Oromoo raayyaa ittisa biyyaa jechuun kama isin argitan kana kuloo karaa xaraysiisaa jira. Qawwee maqabaa fi malee waan biraa nama akka keetiiti. Gadi bahii qabsaa isin jedhee fakkeenya sii kaa'e Tigraay. Iizii akkasii iigii qabaa maarrii akkasii waraan akkasii aniifatis waraana bar yoo hidhanne. Mee ilaalarra fakkeenya ustaaza laalime. Qawwee qabatee waboo waliin faaruu isaa itti fufaa qabsoo itti finiinsa. Dargaggeessi Oromiyaa kutaa 11 keessatti bakka takka itti ol gargalchuu qabda. Dhagaan karaa cufuu maal godhuun tare. Daqiiqaa takkaaf laal ile waa takka isinitti baan. Taayyeen Jawaar irratti tarkaanfii fudhata. Abiyyiin Jawaariin akkas godha. Abiyyiin Baqqalaa akkas godha. Wallaahi sakandii takkaaf addabaabayii irratti Finfinnee addabaabayii irratti yoo Jawaar saqqalame yoo Profeesar Maraaraa Guddinaa saqqalame yoo Jaal Daawud Ibsaa saqqalame Oromoo dachiif samii kana walitti gaggalabbaxxeetiniin dhugaa jara sanii baaftee oppodiyoo dhabamsiisuu sirra jira malee harka kennuun sirra hin jiru. Kana dhiirri kanuma gooti. Teetteen booyin, teetteen azzaniin dhiigaan malee bilisummaan hin dhuftu. Osoo wareegaman kafaliin walabummaan dhuftu takka illee hin jirtu. Ustaazarraa baradhu. Artistoonni Oromoo magaalaa Finfinnee keessa teettanii Oromiyaa garagara keessa teettanii Abiyyi irratti sirbitan yoo Abiyyi rakkoo isinirraan ga'e isinii booyuun dhaqqabnu nuti akka dhiiraa gadi bayaa hidhadhaa isinis ilmuma namaati. Garaa keessan muradhaa. Waboo dabalamaa qabsoo finiinsa amma booda kanatti si waamna malee mana keessa taa'ee Abiyyi diqqeessi mana keessa taa'ee Abiyyi waa jedhi waboo waliin taatee sirbaa qabsoo geggeessuu dandeessa. Sirba kee itti dhiichisaa qabsoo finiinsuu dandeessa. Allaqee zabanni biraan jiru amma zabanni tare zabanni amma akka isin yaaddanii sun tare Abiyyiin furmaanni takkattiin isin itti bilisoomuu dandeessan karaa hidhannoo qofa isiniin jedhee isinitti himee xumure. Yoo isinitti fayyadamuu wallaaltan sun rakkina keessanii rakkina Abiyyiiti miti. Carraan takkattiin jirtu hidhachuu qofa Itoophiyaa keessatti aangoo argachuudhaaf isiniin jedhe Abiyyiin Ahmad. Carraan takkattiin Itoophiyaa keessatti jirtu hidhachuu qofa aangoo argachuudhaaf isiniin jedhe Abiyyiin Ahmad. Kanaan alatti jaarsummaadhaan diriddiriidhaan mariidhaan aangoo argadha ka jettu tasumallee yaadiin siin jedhe. Kana eenyutu nuun jedhe Xaqlaay Ministeerii isin jettaniin Abiyyi Ahmaddu jedhe. Qabataman nutti argisiise. Kanaafuu Oromoon kanuma godhuu qaba. Fallisii jiru hidhachuu. Matoo bamatoo. Saniin alatti an artistii feete magaalaa Finfinnee keessa teettee sirba nuu baastee boottu mootummaan siidhe yookaas ajjeese bakka falmataa kabbadaa faayisa jiran artistoonni akka falmataa kabbadaa fuudhee mootummaan kun mana hidhaatii ol guure cic isinillee warri badhee jirtan carraan keessan kanumaa jechuu. Taayyeen danda'afa ummata Tigraay keessatti poolisii jaraa Tigraay keessatti karaa xarawu. Biqiltuu dhaabaa yadiini akkuma Tigraay hin butuchitaniin deebisa ashaaraa magariisa kaaya. Magaalaa ta'een tajaajilsiisan deebita ajaara ganda keessa oofanii waa xaraysiisan jararraa dubbachuu dhiisee Daawud Ibsaatiin dhaadata Jawaar Muhammad mana hidhaa keessa jiru tarkaanfii fudhanna maalii goona akka goona jedha. Dachii samiisi wallaalchifna obboleessoo dachiif samii. Rabbiin isin agarsiisa yoo appodiyoo barana takkatti hin baanu deemuu kaatanii amma gizeen keessan dhumateera. Yeroon teessan dhumattee jirti appodiyoo abadan taayyee danda'a fasaati akka beete waan feete ta'i. Amma booda uummata akka isiniin tasakka'u. Ganaa Oromoo wanni jirtu marti gadi yaatee bosona seentee kallattii kamiinuu waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabachuu dadhabuun keessan fagoon jiru. Kallattii kamiin bitaa mirgaan Oromiyaa kutaa 11 waraana bilisummaa Oromoo garamiin nuun lolaa jira garamiin dhufaa jira isaa wallaaluudhaaf guyyaa muraasatu isin hafa jechuudha. Isinitti argisiisaa jira uummanni Harargee keessaan Baaleen, Arsii, Wallagga, Guji, Boorana, Shawaa, Jimma. Argite hunda isaa keessaan guyyama eeggata waan feete jedhi abbaa feete fasaatii nuti Hacaaluu Hundeessaa irratti qabsoo Oromoo ani gara kiyyaa woboodha murteesse qaraan bilisummaa ittiin dhufu karaa takkattiin jiru karaa hidhannoo qofa.
Saniin alatti karaa biraattu jira jaarsummaa goonaa diriddirii minaamin asfalligin. Diriddiriin ka godhamu gaaf abiyyiin achii ka'ee mootummaan ce'umsaa kaa'ame kana alatti. Yookaan akkanumatti abiyyiin haga fedhe ajjeesaa, haga fedhe barbadeessaa, haga gaafa waggaa 10 isaa guutuutitti ittiin taggaluudha malee abiyyi waliin gatteettee mari'attee tolumatti qabee si fannisuun kun gadhummaadha jedhan. Bilaashatti fannifamuun gadhummaadha. Qabsooftee fannifamuun osoo taggaltu du'uu waan biraati. Garuu bilaashatti abiyyi waliin mari'adhaa jaarsummaa godheettee qawwee kee lafa keettee dhuftee fannifamuun suni gadhummaadha. Kalee sarraallee waa barachuu qabna. Tasuma nu barbaachisu. Taggaluu qabna. Gaafa humna jabeeffanne tokko argachuu dandeenya. Kana tokko kana. Kabira ammoo waa'ee mootummaa ce'umsaa irratti tarkaanfii fudhanna jedhee jira Taayyeen Danda'a. Cukkoo jedhee Jawar Muhammadii fi Jaal Daawud Ibsaa irratti tarkaanfii fudhannaa maal jedhee jira haa fudhatan. Tarkaanfii fedhan haa fudhatan. Qophoodha Oromoonis. Oromoonis qophoodha. Uf qopheessuu isinirra jira ammoo. Warri haftan dargaggeeyyan kenna akkuma caaluu kanatti yoo Jawaarii illee miidiyaa irra baanee boonnaa taate malee uf qopheessa. Uf qopheessa. Boottana caaluu hundeessaati amma boodan booyin. Waan godhuu dandeessu hunda godhi. Waan godhuu dandeessu hunda godhi. Bakka dhumate. Kanaafuu Oromoon qophoo ajaa'iba qabuu qaba. Ijoolleen teenya dargaggeeyyan kenna warri jirtan gara bosonaatti siqa. Wabo barbaade bakka jiru itti dhaqe. Qabsoo keefiniis. Taayyee Danda'a ummata Tigraay dadhabnaan ka dandeettii itti qabu harkaan sansalata itti dheebira taa'utti qabsoo garagalche. Laalaa mee jeegana isin jegnoota keessan agartanii? Argitee jegnoota keessan. Jara Tigraay dadhabnaan Jawaar Muhammad Daawud Ibsaa irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf ufduu bandeebinuu ja'aa jira jechuudha. Oromoonis qophaa'uudha qaba. Tarkaanfiin har'aa ammoo akka kaleessaa san harka qullaa meeshaa barbadeessuu qabeenya akkasii godhuu miti. Tarkaanfii woboo fi qeerroo walafoo fudhatu abbaan fedhe dura dhaabachuu hin danda'u. Kanaafuu qopheessi qeerroon woboonis qophaa'ii waraana adda bilisummaa Oromoo bakka jirutti qophaa'uu isin barbaachisa. Taayyee Danda'a barreeffama inni irra barreesse barreeffama dhugumatti dandeettii biraan qabanii Oromoo irratti dandeettii qaban. Taayyeen Danda'a qoosaan tiraanisfara jedhamu hin jiruu je. Barreeffama inni barreesse sa'aatii 6 dura jechuudha. Seenaa keessatti yeroo jalqabaa filannoo bilisaa Itoophiyaa keessatti ni geggeeffama. Ummanni Itoophiyaa waan barbaadu halkan guyyaa filatee jira. Nu filatanii jechuu isaati. Guutuma gantoonni gantootaa amantee filannoo irraa adda baafte. Mootummaa ce'umsaa jettee qoosti. Daawud Ibsaati. Amma waan kana qulqulleeffachuu qabnaa jedhe. Waan kana qulqulleeffachuu qabnaa. Itoophiyaa keessatti aangoo mootummaa qoosaa miti. Qoosaa miti ni beekna. Qawweedhaan dhufe qawweedhaan fudhanna garuu isin qawweedhaan hin arganne Taayyee Danda'a. Nutu isinitti kenne aangoo qeerroo fi qarreetu hayyuu isin irra maneedhaa keettanii tashooftan kanatu isinitti kenne qoosaa miti. Dargaggeessa nama 5,000 wareegaetti Jawaar. Qeerroo qarreen itti dhumteeti uummata akka irraan arganne qoosaan hin dhufne hin beekna. Isintu hin beekne malee. Barreeffama kana sa'aatii 6 dura Taayyeen Danda'a barreessee jira. Qoosaa miti jedhe. Yakkamaan daangaa bilisummaa diiguun shakkame seeraan ala hin hiikamuu jedhe. Kun amma Jawaar Muhammadiif jedha laal. Jawaar amma yakka maalii dalage? Seeraan ala hidhan seeraan ala ni hiikamu. Maal hiikaa eenyu isin hin jeeqal malee. Hiikaa hin jenne banu. Takkaa Jawaar hiikaa isin kaleessa isin gaafanne amma isin gaafataa hin jirru. Maaliif hiikaa isin hin ja'an jirru hin hiikin. Takkaa Jawaar hiikaa isin nu qabsoo Oromoo qabsootti kadhataa jirra malee Jawaar hiikii Jawaar akkas godhii dhiifnee jirra. Fargee seentas. Kana irraanfanne malee. Waa'ee Jawaar hiikuu Baqqalaa hiikuu ani akka kiyyatti kana quban qabu. Maaliif jaalabdii raggaasaa gabbaastanii deebistanii fuutanii dhabamsiiftanii Koloneel Gammachuu akkas gootan. Maaluma walumaa galatti namni Jawaar faa hiikaa isin hin ja'aa jiru hin jiru. Isin galee Oromoo kadhataa jirra nu qabsootti ka'a. Bilisummaan akkanatti hin dhufu jennee uummata keenya waamaa jirra malee ebaluu hiikii kana kaleessa isin gaafanne amma hin jiru. Jara kana osoo ajjeeftaniillee Oromoon waan jarri irratti du'an kana galmaan ga'uudhaaf dargaggeessa keenya akkam goonee gara qabsootti go'amnaadha malee kanu jedhaa jirru. Taayyee Jawaar hiikii Abiyyi Jawaar hiikii kaleessa isin gaafanne kanaan hin gaafadhu akka dhuunfaa kiyyaatitti lama of hin gowwoomsuu jechuudha. Yakkamaan daangaa bilisummaa diiguun shakkame seeraan ala hin hiikamu. Qoosaan gantuu fi galtuu hin ta'uu jedhe. Gantuuf galtuun eenyu akka taate yeroo adda sii baasa. Taayyee Danda'a areedu. Ati dandeettiin kee beekumsi kee jabummaan kee jegnummaan kee gootummaan kee Oromoo qofarratti. Waraana kee ka magaalaa xaragu, waraana kee ka kumaatamaan booji'amu, waraana kee ka magaalaa tokko guutee bakka dhaabatu dhabe, waraana kee ka waan nyaatu dhabe beelaan dhumaa jiru.
silaa jara san irratti gootummaa argisiifta. Garuu jegnummaan kee nu qofa irratti. Jegnummaan kee Oromoo harka qullaa jirtu beeytaami itti caffari. Waan feeca irra barreessi si dhabamsiifna. Ol aantummaa seeraa fudhanna. Fudhadhu. Nasbeen Hacaaluu Hundeessaa qaaliidha Oromoodhaaf. Tajawaaris qaaliidha. Tabaqqalaatis qaaliidha. Nasbeen Oromoo kamiituu ummata Oromootiif qaaliidha. Nuti waan amma isin haasoftan kana quba hin qabnu. Dargaggeessi keenna maalitti jiraadha kan nu gaafataa jiru. Qeerroof qarreen maalitti jiraadha kan nu gaafataa jiru. Jaarsoleen maalitti jirtiidha kan nu gaafataa jiru malee yaa Taayyee danda'a Jawaar hiiki, yaa Taayyee danda'a akkas godhi, yaa Abiyyi Ahmad akkas godhi kana kaleessa isin gaafannee kanarratti akka isin waan takka hin hojjanne beeynee Oromoo qabsoo keenna akka bilisummaa karaa tokkotti waamutti jirra jechuudha. Kanaan alatti Oromoon amma booda of gowwomsuun hin barbaachisu. Kanuma filannoo Taayyee danda'a kanuma siin jaasi. Dandeettiin kee Oromoo qofarratti obboleessa. Si arginee jirra. Kaleessa juntaa chaaw chaaw jettanii akkanatti akkasitti akkasitti akkanatti akkamitti akkanatti akkamitti akkasitti akkamitti akkanatti. Chaaw chaaw juntaa chaaw chaaw juntaa chaaw chaaw ween waraana keessanirra magaalaa xaraga. Kan akka godhaa ture isini. San dadhabnaan dandeettii kan itti qabdaneennu Jaal Daawud Ibsaati. Dandeettii kan itti qabdaneennu Profeesar Maraara. Dandeettii kan itti qabdaneennu Jawaar Mohammadi. Dandeettii kan itti qabdaneennu Baqqalaa Garbaati. Dandeettii kan itti qabdaneennu Qeerroof Qarree, Dhiitaa, Qafaa, Hidhaa, Kabalaa, Maangodhaa, Baqqa. Jara kanarratti jegni akka Taayyee hin jiru. Jegni akka Shimallis hin jiru. Jegni akka Hangaasaa hin jiru. Jegni akka Abiyyi Ahmad hin jiru. Yaa Oromoo irratti. Garuu waraana keessa magaalaa keessa deemee kosii haru kan waan nyaatu dhabee qullaa kuunu cuurraa yaasanii kan marxoo morman maranii fi kulluka qullaa deemu isinitti mul'atu sun. Dubbiin osoo akkuma OBN irra ta'anii yookaan Noobiyaa miidiyaa irra ta'aniitiin hin gootummaa ofii ibsan san taate silaa oppodiyoo isinuma bilisooma. Silaa isinumatu Tigraay injifata. Osoo akka OBN fi Noobiyaa miidiyaa irra baatanii uummata Tigraay qeexaniiti. Silaa isinumatu injifata. Garuu Noobiyaa miidiyaa fi OBN keessan bilisummaa isinii fiduu hin dandeenye. Hin dhufu bilisummaan keessan har'a gadi deemtan malee ol hin deemtan amma booda oppodiyoo qabadhaa kan. Isin amma booda gara lafa jalaa gad deemtan malee ol deemuun hin jiru. Odomaa Taayyeen danda'a akkanatti ashoofu mootummaan ce'umsaallee dhaabata Oromiyaa keessatti qabadhaa dubbii kana. Shakkii takkaa hin qabu hin dhaabna. Hin dhaabna. Fakkeenya gaarii ta'aa jirti ilmaan Oromoo irra. Oromoon haftellee waa takkan eegin. Dhaaqii gootota waraana adda bilisummaa Oromoo bira. Dhaaqii. Dhaaqii uummanni kenna uummanni biyya alaa jiru waadaa sii seenee jira. Ka makiinaa qabu makiinaa ofii sii kennuudhaaf. Akka uummanni Tigraay lafee isaatii fi lafeedhaan wala boome kanatti waan qaburraa uummanni kenna ufi cichee qotee bulaan kenna qamadiidhaan qixxaadhaan waan qabuun siiqii isinii guduunfuudhaan isin bira dhaabata. Taasifaa muriinaa dargaggeeyyan kenna. Cal'istaniitumaan har'a nama meeqatu Hacaaluu Hundeessaatiif gubataa jirtan ijoolle. Nama meeqatu haceedhaaf maraachaa jirtan ijoolle. Nuti kan lolaanii jirru Abiyyii miti. Oromiyaadhaaf lolaa jirra. Oromoo bilisa baasuudhaaf. Oromiyaa walabaa dhaabuudhaaf. Hayyuun kennaa kabajamuudhaaf. Artistiin kennaa kabajamuudhaaf malee Abiyyi Ahmad kophaa isaan lolaan jiru. Sirnaan lolaa jirra. Sirna mormaa jirra. Sigalee biyyi hayyuu keessiin kabanye mootummaan hayyuu keessiin kabanye abadan. Abiyyii miti kan itti duulaa jirru. Amma nam tokko tokko waanumaan Abiyyi irra duulutti fakkaata. No. Waan Abiyyiin ittiin deemaa jirutu faallaadha. Kanaaf itti duulaa irra malee Abiyyii waan Oromoo ta'u osoo dalagee namni dura dhaabatu hin jiru jechuudha. Dhugaan jirtu kana. Kabiraa waa'ee filannooti. Filannoo baranaa irratti paartileen siyaasaa hirmaatan eenyuun fa'a? Hundeen isaanii eenyu? Abbaa torba kee naa lakkaa'ii ati kan eenyuti? Hundee warra kee himadhuuti ati kan eenyuti? Hundee warra kee himadhuuti. Mee hundee jaraa haa qoran. Warri barana filannoo dorgome eessaa dhufan? Saba kamii? Paartii kamii? Eessarraa bayan? Gosa kamirraa dhufan? Dhuguma jarri kun paartilee siyaasaati? Yoo wayi. Bakka kanatti keekiyyaa badhaadhaa isin barbaachisa. Keekiyyaa badhaadhaa isin barbaachisa. Ati kan eenyuti jedha. Ati kan eenyuti? Maaliif beeytanii? Ati kan eenyuti waan isinii bannuuf? Ati kan eenyuti? Ati kan eenyuti? Sirba sana isinii banuu barbaachisa. Maaliif beeytanii? Sirbi kun waa qaba. Ati kan eenyu?
ati kan eenyuti jedha. Sababni isaa ati kan eenyuti sirbi jedhu kuni ati kan eenyuti sirbi jedhu kuni sirba ajaa'ibaati. Sababii qaba. Maaliif beeytanii? Oromoon filannoo kanarratti eenyu dorgomi? Mee sirba sana isin soqaa raaqoo. Yoo kana taate maaliif beeytanii? Ati kan eenyuti wanni isinii banaa jiruuf hundee warra kee qoradhu jedha. Hundee warra kee qoradhu jedha. Biraanuu Naggaa, Abeen, Adaabbee, Innat Paartii, Izeemaa, Baalaadaraas warrummaan abiyyi waliin filannoo godhe kun eessaa bayan? Zariin isaanii eessa? Abbaan isaanii eessa? Hundeen isaanii eessa? Filannoon godhame. Nageenyi qorkee jedha. Keenya mootii nu warra seenaa fagooti. Isinitti hima sababa wanni zarii jara kanaa qoradhaa isiniin jedhee warra filannoo geggeessa. Ani Oromoodha jettaare mee wal qorannaa gadi taa'i abbaa torba keenaa lakkaa'i ati kan eenyuti hundee warra kee himadhuuti. Ati kan eenyuti gosa warra kee himadhuuti. Sababa malee isin hin banne. Mee gosa Izeemaa haa qorannu, hundee Baalaadaraas haa qorannu, hundee Abeen haa qorannu, hundee Innat Paartii haa qorannu, Andinnat Itoophiyaa haa qorannu. Eessaa dhufan jarri kun? Paartii ilmaan abbaa tokkoottu baay'inarraa warra kolonii jala jiru irratti wal gurmeessee dhufe. Quba qabaadhaa jiran. Kolonii jara warra jiru Oromoon kolonii jala jirraa bara. Kolonii gurraacha jala jirtanii bara. Kolonii gurraacha jala jirraa bara. Jara kanatu wal gurmeessee dhufe. Abeen, Izeemaa, Baalaadaraas, Innat Paartii, Adawu Paartii, Maarree Itoophiyaa, paartii 8 mee haa qorannu eessa? Paartii Oromoo kakkuchi keessa jira. Hundi isaanii ilmaan Minilik. Ilaalaal dubbii ilaalame jara. Jara kanatu nurratti wal gurmeessee dhufe. Jara kanatu Manchester ta'ee, Chelsea ta'ee, Barcelona ta'ee, Real Madrid ta'ee mallayaa gosa godhatanii dhufan malee jarri tokko. Argite? Mallayaa isaanii qofatu wal adda. Mallayaan Izeemaan godhatu, ka Abeen godhatu, ka Baalaadaraas godhatu, ka Innat Paartiin godhatu, ka Maarree Paartiin godhatu, ka Andinnat Itoophiyaan godhatu, bifti isaa wal adda malee jarri hundeen isaanii tokkoma. Kaayoon isaanii tokkoma. Wanni itti wal mormanis hin jiru. Ayya tayyib Oromoon filannoo keessatti hirmaatere. Kanaaf abiyyiin maal jeen? Sagalee baay'ee argadhe. Sagaleen natti baay'ate. Waa takka rakkoon hin jiru isinii qooda. Isinis paarlaamaa seentanii jeen. Filannoon hin jiru kwa. Argite? Waanuma argadhe sanirraa isinii qoodee sagalee makiyya kana fudhattanii isinillee paarlaamaa seentu. Laalimee filannoo Itoophiyaa keessa geggeeffa. Maaliifi ilmaan abbaa tokkoottu gosa wal qurmeessee paartii 8 ijaaratee dhufe. Yaani Oromomatu KFO, PABO, paartii ABO, ammallee paartii maalii jedha paartiilee Oromoo 11 san. Jarumatu filannoo irraa hirmaata jechuudha paartii Amaaraa kan akkanuma keessa galchee. Amma warri filannoo irratti hirmaate mallayaa gosa godhatanii siitii ta'anii Manchester United ta'anii Real Madrid ta'anii Barcelona ta'anii hundeen isaanii jarri kun marti tokko. Abiyyiin Ahmadoo guddicha jaraati jechuudha. Hangafa jara kanaatiin warra abbaatochi bootaniin mallisaalleen jedheeni jara kana jala qabee deemuun jara taphattoota xixiqqoo tanniin jechuudha. Ka gosa wal ijaartee dhufte Chelsea taate, Manchester taate, Madrid taate, Arsenal taate jarri tuni ilmaanuma abbaa takkaattu jalaan dhufe. Inni hoo gubbaa guddichi gubbaa warra boota jaraatiin ga'uu deemu. Abbaa isaanii bira fiduudhaaf deema qabrittillee itti fidu geessaatumaan jira barin. Sinii galeemi? Yaa abbaatochi bootaniin mallisaalleen jedha. Qabritti galaa fi boota abbaatitti deebisaa sarrabbitu isa beeka. Anillee hin beeku atis hin beektu.
Yaabbaatochi bootaan mallisaalleen taarik hin dagmaalleen jedhee boota abboota isaanii sangeessuu deemaanii jira. Ilmaan isaanii hoo jalaan akkanuma kottoonfatanii filannoo goonee jaan. Filannoo Oromoon eessatti keessa hirmaate? Mee paartii kamtu keessa hirmaate? Bilchiginnaan Oromoo bakka buuti? Oromoo ta'uu qofa malee, ofaan Oromoo dubbachuu malee, bilchiginnaan tokkoffarratti hangafa Amaaraati. Hangafa paartii Amaaraa bilchiginnaa. Abiyyiin Ahmad hangafa Amaaraa jedhamee waamamu malee hangafa paartiilee Oromoon jedhamu. Oppodiyoon kaleessallee afaan hiikuudhaaf uumamte malee Oromoo bakka buuteeti miti. Turjumaana. Tiranisleetii afaan hiikuu. Mallas Zeenaawiin oppodiyoo gaafa ijaaru afaan hiituufi malee Oromoo irraa waa dubbattuufi miti. Bakka afaan Tigriffaa dhibetti afaan hiikaniifi malee Oromoo irraa waa mormattii Oromoo bakka buutii jedheetii mallas oppodiyoo ka ijaaru. Kanaafuu filannoon baranaa kuni Oromoo gara mimaanuun ilaallatu. Uummanni Oromoo akkasumaan filanne. Burtukaan miidhagsaa waan gabaaftu dhabde. Korojoon marti saaxinii yoo nu ballu waraqaa qullaa dhabde. Waraqaa qullaa nam tokko waa ittiin guunne. Uummanni dhaqeetuma lubbumaaf keessa gagguuree biraa lixe. Waa takka osoo irratti hin barreessin. Waa takka osoo hin filatin. Waan godhan wallaalanii haga har'aatitti waan ibsan dhabanii izeemaan guutumaan guututti kufee indahum aabentu mooyatee iyyuu filannoo. Sinigalee akkuma kilabiin biyya takka ilmaan abbaa tokkoo wal dorgomte sanittu paartii aabentu sagalee wayii argate. Akka amma warri filannoo jedhaa jirutti. Waan himan wallaalanii afaan cuqqaalamee haga har'aatitti lafumarra harkisaadhaan. Achi harkisan, as harkisan, korojoon tunqullaa, yoo tana bannu tunqullaa, yoo tana bannu tunqullaa, paartii badhaadhinaa, paartii badhaadhinaa, paartii badhaadhinaa, afaan biraan dubbatu bakka badhaadhina malee. Akkamitti paartii badhaadhinaa waaman? Kanaaf Oromoo filannoon gooneeti. Amma wanni sirraa eegamu maali? Mootummaa ce'umsaa dhaabbachuudhaati. Mootummaa ce'umsaa dhaabbattee ummata ilmaan abbaa tokkoo maqaa baafatteetiin kilabii tokko wal gurmeessitee maqaa jijjiirattee Cheelsii taatee gosa fakkaattee isin dhuftee isin shawwadde tana Oromoon Hataattamatti hayyoota isaanii paartiilee siyaasaa bira dhaabatee mootummaan ce'umsaa dhaabbachuudha qaba. Sinii galee kanaafi warri filannoo dorgome guutuun isaa ilmaan Amaaraati. Akka nama wal mormuu fakkaattee Aabeen akka jedhe, Izeemaan akka jedhe, Baalaadaraas akka jedhe, Innaat paartiin akkas jedhe, Itoophiyaa Andinnat paartiin akkas jedhe, kuni marti ushatii Oromoo ittiin gowwomsuudhaaf. Abiyyiin ammoo hangafa jaraati isin hin jee. Bilchiginnaan hangafa paartii Amaaraati. Bilchiginnaan Amaaraati. Hangafa isaaniiti. Eessa deemaa jira? Boota abboota isaaniitti deemaa jira. Qabritti Hayila Sillaasee dhaquu fi qabritti Minilikitti dhaqanii fi gara isaan deeman nutu hin beekne malee yaa abbaatochi bootaan hin malli isaallee jedhanii kaanii jiran isaan. Isaan akka jedhani Oromoonoo hin deebisaniif hin deebisuun yeroo dhammaddan isin baata. Dargaggeessi kenna waan isin dhaamu waamichi isin dhiyeessinu. Falli jiru takkattiin Ustaaz Kamal waan biraatiif isinitti hin baane bosona wanni dhaqeef kootu yaa Oromoo qabsoon bakka jirtu kana karaan dhugaa kana siin jechuudhaaf dhaqe. Nama kamuu ta'ee qabsoo karaa nagaa siin jiru. Nama kamuu ta'ee Abiyyi waliin diriddirii goona siin jiru. Nama kamuu ta'ee Abiyyi waliin marii goona siin jiru. Nama kamuu ta'ee oppodiyoo waliin marii goona siin jiru. Abadan hin fudhatin. Abadan isinitti haafu bilisummaan. Wallaahi isinitti hima Oromoon. Bilisummaan isinitti haafu. Bilisummaan oppodiyoo waliin nama booda bilisoomtan isinitti haafu. Hin fudhatina. Yoo dandeessan gurra kee qabadhu mataa kee jijjiiru qoradhu akka dhukaasa tukurii dhageen funyaan kee hidhadhu garaa kee hidhadhu gadi bay yaa banii Adam gadi bay. Ani tanuma isinii waama saniin gara kaanitti sakandii takkaaf oppodiyoo waliin araaraman goon. Wallaahi ani isinitti manani Jawaar caala jaaladhu hin jiru. Jawaar Muhammad yoo hin ajjeefna moo nutti araaramtan jedhan hin araaramu Oromoon. Hin ajjeefna yookaan nuun araarama hoo jedhan. Maaliifi dhuguma dhukkuba Oromoo balleessuu Oromoo hundeedhaan bilisoomsina. Oromoo dhugarraa bilisoomsina jennee yoo kakaanu taate karaan takkattiin ittiin du'a Oromoo dhaabuu dandeenyu haqa Oromoo deebisuu ni dandeenyu qawwee qofa isiniin jedhe Abiyyiin Ahmad qawwee qofa. Kanaaf Tigraay irraa baradhu zabana Hayila Sillaasee zabana Mangistuu yeroo ummanni Tigraay Mangistuu cabsee biyya qabatu Oromoo ati yeroo san jirta. Ijoollee lama jirtan kun yeroo san jirtan hin jirtan. Har'a hin jirtaniini Tigraay waan dalay dagartanii imimmaan bootteeti Tigraay. Miidii amarraa iyyiteeti Tigraay. Isinii galee akka itti jarri qabsooftee Abiyyi Ahmad harka kennachiifte Oromoo diqqaa guddaa beeka. Dhiiratu